akkanatti akkamitti naqatti deemta ani hundun deemaan argataati. Ishi amma mulla kaleeduma barrii baneeti har'a muna dha'uudhaaf deemta qoy maaliif maqaan balleessite tamaan bakka ani sitti cufatin isa na cufate maal jettee Ashama harka fuunee daawwattotaa fi hordoftoota keenya akkam jirtan nagaa keessanii nagaa galata rabbii haan nagaa kudha isinillee bakka jirtanitti nagaanaaf ta'aadha. Egaa daawwattotaa fi hordoftoota keenya abdii irratti piraankii ajaa'ibaa hojjechuun fedha. Piraankiin ati hojjettu kun maalinaan jechuu dandeessu? Maal isinitti fakkaata? Ani akkuma agartanitti gamana kana dhufee maatii koo waliin baay'isaa isaan jiru bilbilaanii. Maaliif taasifne anis waan buufu maatiin bakka gara saanannoo waan ta'eef nattaasoo fedhan abdiin irratti fixu hundumaayyuu waan gaafachuu fedhan abdiidhuma gaafatanii dhiisu akkuma beektanii ani wajjin naasaan ani immoo naagaleetuman dhiisee bakka hundaafuu rakkoon qabeetan dhiisee garuu isa wajjin gizee isaan maal nan dhagaa hundumaayyuu jechuudha. Amma immoo akkana deebi'eetan akkuma beektanii garuu ani kanan barrii itti cufadhe ana malee isaa miti kanatti cufee hundumaayyuu anumatu gochaa jira isaa miti balleessaa inni keessaa hin qabu waan inni balleesse tokko illee hin jiru amma garuu akkana galagalchee akka waan inni jedhu naaramoo isuma arsuuf innaadha tan abdii qabaanii garuu waan hundaafuu ilaallaa walumaan daawwattotaa fi hordoftoota keenya amma maal gochuun yaadeessitanii akka waan maatii koo biratti bilbilee maatii wajjin haasaa akka jiru isumaayyuu muu kana waan abdii maal hojjettan abdiin akka mana kana keessatti taane nagalchee bariinatti cufate akkan hin nyaanne akkan hin dhugne akkan gadi hin baane bakka asumatti nagalchee asumatti bariinatti cufee ofiisaatti akka barbaade ta'a ani midhaan nyaachuu dhuguullee hin dandeenye qilleessa fudhachuu hin dandeenye maaliif nama akkanatti hadaraana kennitee deemtee maal ati maal taatee harmee koo maal jedhetan bakka waan abdii ammenya waan badaa haasaa armee koo wajjin akka waan haasaa jiru fakkeessa bilbila filaayit moodii jala galcheetan akka bilbilli biranatti hin bilbilamne akka sobanatti hin taane abdiin akka narratti hin qabanne jechuun moodii narratti qabatta akka hin jenne bilbila koo filaayit moodii jala galcheetan siireesii akka maazarii wajjin haasaa jiru fakkeesse abdiin yeroo utoon dhufeen dura kaamericha nan dhoksa utoo abdiin dhufeen dura kaameraa dhokseen yeroo akkuma inni sagalee isaa xiqqaachoo gizee dhufuun dhagaa miti macheem yeroo inni dhufu akka waan maazarii koo wajjin haasaa jiru yeroo akkam nagaa kitiidhaan hundumaayyuu akkuma hamma isiniin jedhe sanatti xittaasa'a maazarii koo wajjin akkan haasa'u fakkeessee abdiin maal akkamitti haara hinnaaramoo hinnaaru jechuun as biratti inni hin goone ka waan inni hin goone himaa jira waan ta'eef dhugaa fakkeesseetaan akkasitti maazarii koo wajjin akka waan hin dubbadhu fakkeessii piraankii kanarratti hojjechuu yaade. Daawwattotaa fi hordoftoota keenya inta naaf milkaa'ee tan abdii qaba hinnaaree tan abdii qaba hundaafuu hanga dhuma sagantaa keenya nu hordofan affeeraa kooti nagaan naaf tura sin gammachiisa leedhin abdii qaba abdiillee immoo hinnaarsee tan abdii qaba waan immoo hundaafuu nu hordofan affeeraa kooti. Hello. Wayyi nagaa keedha. Nagaa galata rabbii nagaa kodha. Akkam jirtanii nagaa keessanii miti? Galata rabbii nagaa kodhaanii rakkoon qabume naaf galaanii yeroo abdii wajjin isaa sooftan nan dhagaa ture yeroo hundaa anaaf garuu maaliif hin bilbilleetan bakka jechuun na kaffeetuman dhiisaanii garuu akka ani akka waan beektaniif akka dhiistan naa galeen jira. Nagalee jira. Ani garuu waan tokko isinitti himachuun barbaadan. Ndee armee qoy maal jechuudhaati akkamitti nama akkamitti na kennitee deemtaati. Qomoo aduun naaf boodhaaf immoo maaliifati nagalaan jiru ndee. Ani duufan laal kana beekaa jirtaa miti garuu ati maal taatiti? Waliin haasaan. Waliin haasaan. Ndee maal taatee iddoo tanaan jettaa harmi ani qoyaan maal si balleesse garuu akkana hundaan maal nama balleesse akkana ani duutti nama akkanatti na kennitee kan deemtu. Yamir ani torban tokko namni itoo midhaan hin nyaatiin
bishaan osoo hin dhugin ala akkana gadi bahee osoo ilaaleen hin jiraanne an gaarra. Telefoon. Ani turban tokko ani nyaatiin bishaan osoo hin dhugin mana kana keessa taa'aa jiraatu iyyuu ati nama akkanatti akkamitti naqatti deemta ta'an binaan ani hundi deemaan argattaati. Anas cufe. En waliin hasaa. Hey! En waliin hasaa. Warra kee wajjin hasaa jiraan. Hiisan. Maalicha? Maal hasaa ta'e? Ani arra boru osoo hin jedhin bilbiltee fi akkatti naa himtu akkanaan hin dolle kanaan bira akka ol jedhillee akkanaan nan laalle naa gochuu qabda yookiin immoo kootu bakka wajjaan naamni hin jedhin ani aduun du'e naa boofumu mayin. Anas cufate? Siba? Anas cufe? Ani barbaadu bakka abdiin nama gaariidha naan jedhinaan bakka abdiin nama gaarii miti ani du'een tole na ajjisaa jiru guyyaadhaan sim jedheeti na tumaa midhaan nyaadhee hin beeku mana kana keessatti taa'anii ati adaraa jedhanii dhufee waan sun godhu abdiin nama gaariidha jetta harmeen maal taasisi garuu ani aduun du'e garuu naan booyin. Ammaa si godha si gaadisa si ba? Hin dhuftaa? Ani maal beekan bakka ati maan beekne kaati nama akkasii miti jettee yaadde garuu inni akkasitti natti taphachaa ture iyyuu ani nu amma qonna qabee jira ofiisaatii garuu nyaata hin dhuga akka barbaade ta'a. Kijibduu kana saanii kana mataa ganna qaban. Ammayyuu ilaale ammayyuu too waan ani sitti machaa jiru kana too dhagee na ajjiisa. Maa si bira hin jiru? Ani si bira hin jiru? Dafitti naa kottu har'a boru too hin jedhin. Askan dubbisa. Gaaddisa fidi. Maal dubbista? Hayi. Waan atama jira. Anas cufate balbal. Anas cufate. Wallahi. Wallahi woo keessa raamurina anaan namaa miti. Hello. Si wajjin haasaa jira mini tolkii taatudhaan kukkutaa jira. Ilmaa telefoona cufteeti isana cufteeti naa bakka ati dawwalitti hin tuqiniin jedhini naa loliin duufan ilaale midhaanis nyaadhee hin beeku takkaa nyaadhee hin beeku argamana kana dhufe iyyuu dhufuun Sobeet kas hin jedha suruma akka barbaaddetti fataa jettee jiraatti. Fataa jedhee jiraadha nama fataa jedhee jiraadhu iyyuu fakkaadhu. Itti naa himi harmeeku waanti bakka. Ishi bakka. Ishi. Ani bu'aan jiru garuu bakka jechuun jira miti. Ani garuu baay'ee gaddeen jira harmeeku dafitii naaf kottooti. Ciao. Anyway, Maal jechuudhaan silkii haasa'uu hin danda'u moo abdii maal jechuu barbaadde taate? Eessa argatte lakkoofsa isaanii? Argadhe kaa bakka hundee. Abdii maal si godhe? Maal si cufate? Maal si cufate ta'uu isaan guutuu namni mana qulfii keessaan qolfiin azaana godhaa ture ana moosi? Si dubbadhu kaa'am. Ama dubbadhu kaa. Namni balbala cufate ana moosi? Tole maalan godhe ammaan tole ani dubbachuu hin danda'u silkii? Hayi. Maal jettee haadha kan kee hojii waan hin dalagin dalaga abdii na cufateetti. Ani abdii dubbadhe? Abdii an duudaadhaan? Ani hin jenne akkas bakka tole. Maal jettee oo? Ishi ammas amma mulla kaleeruma barrii baneeti har'a muna dha'uudhaaf deemtaa qoy maal Maaliif maqaan balleessite ta'an bakka ani sitti cufatin isan na cufate maal jettee? Bakka jedhee kaan akka dhuftu fanan inde harmeen kiyya akka dhuftu fan daftee akkas kan jedhen. Maqaan balleessite akkasiin daftee dhuftu goota? Ani akkas hin godhe maal maqaan kee maal bada bakka amma artee sababii akkana godhee ilmoo koo itti nufti chawaallaqa kazaa bakka shinoo dhufte immoo ittanima akkas akkana hin gooneeti. Maal akkoo qabu? Maqaan balleessite akkas hin goone ittiin taate? Maal maqaan kee akkamitti bada abdiin ati qoyaati ani kinoo ji'a meeqaas kanan ta'e ani maalan ta'e ani ol maal taatu daftee dhufte? Ati lees dullaa barbaadda rabbee itti guyyuu. Dirqamaan si tumuu qabaa jedhe. Yaa Rabbi
dirqama situ muqabaale Sumaalan godhe amma abdinaati. maqaana balleessa bilbilaati harmee dandeetii waan dalagin balbalnach cuftee uffata kiyya raasa gurgurtee gati waan intalti namaa takkarraan eeggamne daladdee amma immoo kanirraa kaateeti abdiin balbalnach cufee torbee guutuu beelaan du'aa tureet jettan. Akka isheen daftee dhuftu fananii waa biraaf himitean akka harmeen koo daftee dhuftu fan malee waa biraaf himitean. Kanaafuu maas sigoon aree ammanu. Bakka ammaa inni reemaa rakkoo qaba akkana jedhee fi maal taataati hinduutu anti hinduutu maal taata. Kameen jekiyyaa. Maafan baane olee. Kaayimee gabbaye an wayisiin jedhe baay'ate. Uummattii tanaan neenga dallee akkas si dhayee har'allee dirqama akkana si dhayee deebiteeti haadha ofii godhuu barbaadda ammallee. Amma abdii meel kan dhugaatiif hin jenneen mi'aarmeen akka daftee dhuftu fan malee ani. Godhatanii maa. Ammatti as kan telefoo. Ammatti bilbiliiti si soba jedhee daf. Laakki amma indiin dhuftu akkas taanaan ishiin dhuftu ani immoo akka ishiin dhuftuun barbaadaan tolu. Akkasiin dhuftu feetaani meeshaa kan kee gurradhuuti bakka biraatti galeeti achi waan abdii biraa beeree. Tola ishee. Bu'uun intala tanaatti fayyaa qabdaasa. Tol fayyaa qaba namni asaa hiramtee abdiin maal tateet. Nama maal jechuun. Fayyaa maal qabdasa. Waan maal rakkoo qaba akkana sin jedhee fi amma kunoo sitti mee itoo'aan dhugumaa sin jedhee haa ta'u ati goone wanta akkasii garuu ani akka harmeen kiyya dhuftu fan akkas godhee sin jedhee miti maal rakkoo qaba. Hol. Moo ati harmeen kiyya akka dhuftu hin feeneet. Rakkoo uumatti dalagaartu kun naa galuu deeyaa. Xiqqoo malee namni yaadu akkamina biraa nyaattee dhuddeeti mana na cuftee anummaa ati mana na cuftee anuyyuu gabbaa'ee sinii manne. Gabbaatee haadhatin teetiitti himatta akkamitti haadhatin teetii himatta haadhatin tee'oo tana nama meeqa bilbilteerti mucaan akkana godhee abdiin akkana daama kiyya akkana godhee jettee. Jettu hin dhufti malee akkasuma jettu isheen. Tole. Maa inni abdiin qoy ishiin akka dhuftuuf malee waan biraa yaadeetanii amma as biratti tole. Maa wanni akkanaa maaliif dalagama jedhan. Abdii maal hin dalagee amma. Gaaddii seelaa allaatee urga jijjiiramtee hadhaa kalee miti. Amma abdiin balbalna cufatee teemeree oomata akka rakkoon jiru baga si cufadhe. Amanuma kee dafeetu amanuma kee qofa gannaadhis. Ati hadha mana na cufateette boru waan biraa abdiin na godhe akka jettu dhibbatti sirraa aman. Ani amma waan biraa waan ammayyaa waan akka harmeen kiyya dhuftuuf malee ani akkana godhe akkanatti yaaddeeree uumin yaadde maa ammayyaa yaaddaa taate. Harmeen tante yoo dhufuun barbaadde si yaadee jira kootu jettuuni wanni akkanaan jedhamu garuu ammaan tana itti bilbiltee. Waan akkana kijiba dubbadhe yoo jedhini gaaddise idara mana kana mul'atu. Nuftu daftee akka dhuftu faayaan malee waa biraa fi yaamna abdiin maal taate. Daangaa qabne waan akkana barbaada. Waan. Maal rakkoo qabaate amma maqaan makeetti fannoo itti amma gidee dhuftu silaatti himna. Egaa daawwattoota keenya baay'ee tureetan deebii akkana kaamericha bakka dhoksee akka hin fudhanne inni jira waan ta'eef jechuudha. Dafeen adeemuu didee kanattan ture. Angaa inni asii fagaatutti tan eegaa jira. Maaliif prankiin irratti hojjechaa jirta jedhee dhiisuufanii angaa inni yookiin manaa bahu yookiin immoo akka na biraa fagaatuun eegaa tureeyyuu egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya baay'ee tokko haaree dhugaa dubbachuuf akka har'aatu haaree hin beeku takkumaallee jechuudha dhugaa dubbachuuf. Jechuun bakka akkamitti maatiitti bilbiltee akkamitti bilbilallee kaasanii fi akkanatti walitti waan akkanaa kanaa sa'uu dandeessi. Takka waan akkanaa kanaa suufte kan hin beekne har'a akkamitti hoon jettee akkana abdiin akkana jedhee maal jettee akkamitti haasa'uu dandeessi kan jedhu tokko baay'ee tokko haaree humna isaa olitti haaree surumaayyuu egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya anillee piraankii dhuma gochuuf malee waa biraa fi miti waan inni jedhu ilaaluuf arguuf hin tureyyuu hundaafuu bilbila keenya cabsa jechuudhaaf iyyuu fedhee bilbilaan harkaa fuudhee cabsuuf fedhee tureyyuu akka malee haaree jira dhugumatti fakkaate dursumsaatu iyyuu jechuudha. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkana fakkaata viidiyoon har'a hojjedhee yoo jaallattan laayik sheer sabiskiraayib godhaa yaadallee yoo qabaattan komentii barreessaa nagaan naa taa'aa chaaw.